Malayooyaa dhaggeeffattoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi Kenya irraa dhufu jalqabu. Oduu harkisanii qabnu keessaa TPLF loltummaa deebi'uu ga'umsi hin qabdu jedhu ministeerri muummee. Maqaa Oromootiif gadaan daldaluun haa dhaabbatu labsii abbaa gadaa si komaandoo. Uummata keenya akka dogongoree ergaa diinaa geessuullee ta'uun qabu hin gorfannaa ka jedhu isaan walitti dhufanii uummata Oromoo irraa eegalee akka qaban kan ibsudha. Kitaabni sirni gadaa maal qabate dhiyaate? Qabiyyeen isaa sadarkaadhuma jiruuni itti kaka'ee amma olitti ce'umsa rabarraa gara doorii gahee fi gaafatamummaa doorii. Gumaacha dubartoota qabsoo keessatti dinqisiifachuu Suudaan kibbaa maal murteessetti sagantaa keessatti sanbeessimnaa oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli gilgalooti nu waliin tura. Loon waraan mootummaa federaalaatiif humna naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni nagaa 24 ajjeefamuu Dr. Magaal Maqaalee Rooyitaasiitiin. Namoota ajjeefaman keessaa daa'imni umriin 4 fi jaarsumni 78 ta'uu Dr. kun him. Ibsi waajjira ministeerii muummee garuu sababa lola kanaatiin lammiileen nagaa hin ajjeefamne jedha. Waajjirri kun ibsa kenneen opereeshinii mootummaa naannoo Tigraay deemsisamaa jiru gara xumuraatti dhiyaachuu him. Ibsi waajjira muummee Galaana Balaayitaa Kitaanutti dhiyeesse. Opereeshiniin waraanni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessatti adeemsisaa jiru gara xumuramuutti dhiyaachuu waajjirri ministeera muummee ibsa wiixataa har'aa baaseen beeksiseera. Torban dura humnoonni federaalaa magaalaa Maqalee erga to'atanii booda opereeshinichi xumura akka argate ibsamus bakkeewwan garaa garaatti lolli akka ture gabaafamaa ture. Ibsi kun hojiin amma mootummaan itti jiru humnooti TPLF kanneen miliqan seeratti dhiyeessuu tasgabbii mirkaneessuu akkasumas lammiileen buqqaanii fi naannicha keessatti rakkachaa jiran gargaarsa akka argatan gochuudha jedheera. Yeroo lolli naannoo Tigraay eegale humnoonni TPLF cimoo fi waraanaan kan qoraman akkasumas meeshaa waraanaa cimaa kan hidhatan waan ta'aniif lolli akka ministeerri muummee Abiy jedhan dafee raawwachuu dhabuu malaa jedhamaa ture. Kanaanis lolli Tigraay keessaa riphee loltummaatti geessu mala jechuun kanneen ibsan turan. Opereeshinii waraanaa torban sadiif taasifameen garuu waraanni federaalaa magaalaa Maqalee to'ateera. Dubbiin waa'ee hidhattoota TPLF gadhiifame soba gareen yakkamaa ittiin jedhan gadhiiseedha jedha ibsi waajjira ministeera muummee. TPLF duubatti deebi'uun isaa tooftaaf akka ta'e akkasumas caasaa naannichaa qabatee socho'aa jira jedhameen ni ibsames dhugaarraa kan fagaate jechuun waajjirri ministeera muummee ibseera. Wanti dhugaan garuu gareen yakkamaa sirriitti mo'ameera. Addas faca'eera riphee loltummaa gaggeessuufis ga'umsa dandeessisurra hin jiru jechuun ibse. Dhalattoonni Tigraay nagaa tasgabbii bilisummaaf guddina barbaadu jechuun gareen kun garuu of jijjiiruu yoo dide Itoophiyaa ijaaruuf michuu amansiisaa ta'uu hin danda'u jedha ibsi kun. Gama kaaniin dhaabii TPLF ka hooggantoonni isaa ijoo ajajni hidhaa itti bahee barbaadamaa jiran irra deddeebiin lammiileen nagaa mootummaa federaalaan ajjeefaman jechuun himachaa turan. Opereeshinii kanaan lammiileen nagaa hin ajjeefamne ka jedhu mootummaan federaalaa gareen yakkamaa lammiilee nagaaf dhiphata jechuun waan hin yaadamnedha jechuunis ibse. Gareen miseensota raayyaa irratti ajjeechaa raawwate akkasumas Maayikaadiraatti namoota hedduu fixe magaalota Baardaariif Gondar uummanni hedduu keessa jiraatutti meeshaa waraanaa dhukaase miseensota raayyaa ukkaamsee fi lammiilee nagaa akka dahootti fayyadamee lola gaggeessu lammiilee nagaaf dhiphata jechuuf hamilee hin qabu jechuunis ibse. Torban darbee mootummaan Itoophiyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin kanneen naannoo Tigraayitti deeggarsa fedhaniif deeggarsa geessuuf walii galaniiru. Hojiin kun hojjetamaa jiraachuus waajjirri ministeera muummee ibsaa har'aa keessatti eeree jira. Deeggarsi kun baqattoota naannicha keessa jiran kan ilaallatu ta'uunis ibsameera. Mootummaan lammiilee baqatan ni deebisa akka jireenya duriitti deebi'anis deeggarsa taasisaa jedheera. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay dheessuun lammiileen gara Sudaanitti baqatan 40,000 ol ta'u. Bakkeewwan hedduu naannichaatti tajaajilli teleekoomii waan adda cuteef ammallee haala lafa jiru jiraattota irraa baruun rakkisaa ta'eera. Dubbi himaan TPLF kataan obbo Getaachoo Radaa garuu akka harkin kenninee fi beekaa magaal Maqalee gadhiisan jimaata dabru BBC'tti himanii turan. Maqalee keessatti waraanni akka hin banamne jecha magaalichi gadhiisne jechuun dubbatan. Ajjecha artista Haacaaluu Hundeessaa booda kutaalee Oromiyaa hokkaree keessatti uumame namaaf qaban irra miidhaan dhaqab keessaa magaalaa Shashamannee tokko sochii jireenya hawaasa laafatee ture bakka itti deebisuu fi araarsa buusuu irratti konfereensii xiyyeeffatee guyyaa lamaaf magaalaa keessatti to'atame. Konfereensii kan qindeessan abbootii gadaa si komaandoo haal nageen magaalatti ilaalchisuun labsii labsan. Waa'ee keen Abtaamuu Xibaabuu waa'ee labsii kanaa gorsa abbaa gadaa kataan abbaa gadaa nageessoo gammachuu gaafate. Hawaasni kun hawaasa waliin yeroo dheeraa
magaalli Shaashamannee innaa qoramtee jamaree ni waliin jiru waan ta'eef gama gargaarsaatiin gama deebisee ijaaruuf naannoo jiranii walitti buunee gargaaraa turreerra. Amma ammoo hawaasni naannoo kennaa namoonni gariin abdii kutatanii naannoo kanatti jiraachuu fi ineessamaan qabna kaje sodaan isaan keessa waan jiru ummata kanaan walitti buunee taaseen gaafas taasee sun bakka lumbuu addarra jammarree sababnanneen ummata nabi Adam tokkochaa wajjin jiraannaa rakkoo jiru waliin dhoobnaa ummata keenya ka dogongoree ergaa diinaa geggeessullee ta'uun qabu hin gorfannaa kajet isaan walitti dhufanii ummata Oromoo irraa inni akka qaban qaybsuudha. Mee isinillee abbootiin gadaa murteessuu keessan dhageen jira. Maal murteessitan? Nu kan jenne maqaa ummata Oromoo uffatanii ergaa biraa diinee nurratti hin geggeeffamu. Ijoolleen abbaa gadaa dogongora irraan deemtu. Namni biroo ammoo maqaa ijoollee abbaa gadaatiin ijoollee kennaatiin deebee hawaasa keenya irratti miidhaa geessuu hin danda'u. Gadaan kaleessa gaafa ummata saba kamuu fi mure saba tokkocha adda qoodee murree karaan ka gadaati, malkaan ka gadaati, malli ka gadaati, gaaddinni ka gadaati, dogoggoruun ka gadaati, namni karaa gube kiyyaa miti, namni ba'ee saba biraa saame kiyyaa miti, nama nafsi murtee gadaatiif karoora dhugaati alatti ba'ee karatti ba'ee kiyyaa miti, ilma kiyyaan gorfadhaa. Sabaaf sabalamni inni keessa jirtanillee maqaa ummata Oromootiin fakkaatanii afaan Oromoo haasa'uun Oromoo gootanii maqaa Oromoo gurraachessuu qabdanii kaje. Egaa labsii kana labsitanii jirtu kana booda uummatarraa maal eegdume? Seera kana attamiin hojiirra oolchina hoo jenne nu amma Shaashamannee karaa 5tu seenaa. Karaa 5 Shaashamannee seentu karaa Finfinnee irraa dhufu akkasumaan kibba kutee Dabuubii Hawaasaa feenu karaa Wandoo qabu karaa Baale irraa dhufee akkasumaan walatti feenu karaa 5 uummanni Oromoo gosaan ka jiru waan ta'eef ilma ofii akka eeggatu ilma kana baay'ee badaa'u namni karaa tuqe gosoonni naannoo sanii akka itti gaafatan labsii dabarsinee waan ta'eef ofii baanii poolisii hin taane poolisii hukumaa ta'anii uummanni aadaa ofii irratti uummata ofii akka eegu. Uummanni Oromoo saba kamuu hin dubbifata hin lallabataa hin moggaafatu. Kana waan ta'eef sabni magaalaa kana keessa jiru noon hin jirru yaboo kenna waan ta'eef yaboo keessanii amaanaa isinitti haa ta'u eegaa jennee labsii akkanaa dabarsanne. Yoo amma haarawaa labsinee seera baafatu hin taane seera kaleessa Oromoon danda'u dumaanitti abbaa odallootti odaa roobaa jalatti seera kaleessa yakka salaamataatiif qurcaa torbaa murattee hojii irra oolchuutu hanqina jalaa ta'ee moototaan huncuucaa ta'ee mootummaa biraan uuman jedhanii addaan bittinneessanii turan malee murtiin kama kaleessa murame san irratti jabeessanii akka eeggatan ka jedhu labsiin keenya ka dabarsinu. Akka xiqqoo mandootitti namni hadhaa walitti ga'e aanaa Tiraaroo irraa dhufee jira, Shaallaa irraa dhufee jira, Nageenya irraa dhufee jira, Kofale irraa dhufee jira, Wondoo irraa dhufee jira. Namoonni kun dhaamsanii irraa fuutan kana fudhattanii naannoo keessanii galtanii hojiirra akka hojjetan ka jenne waan dhageenyeerruuf marii kun akkasiin wal jala isaan dhaqqaba. Rakkoon akkanaa yoo mudate duudha sirna gadaatiin furuuf waliigallee ka jedhan hoogganaan waajjira kominikeeshinii magaalaa Shaashamannee obbo Baaldoo Galatoo kanaan booda rakkoon akkanaa nuti hin deebi'u jedhan manneen jireenyaa 800 caalan barbadaanii turan suphamuun bakka deebi'uun kan himan hoogganaan kun garuu hoteelii sadarkaa eegatan lakkoofsa 20 ta'an bakka hin deebinee jedhan. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo isanii dhiyeessin. Ministeerri muummee Abiy Ahmad daawwannaa hojii guyyaa 2 roobii dhufurra eegalee gara Keenyaa dhufuun akka jiran mootummaan Keenyaa ibsa. Daawwannaan ministeerri muummee Abiy Ahmadiif Uhuru Keenyaataa daangaa mooyaleerra jalqabee taansee buufata doonii Laamuu kanaan dura Keenyaa wayita daawwatanii turan ijaarsi piroojeektii Laamuu ka biyyoota 3 Keenyaa, Suudaan Kibbaa fi Itoophiyaa walitti hidhuu ilaalchisee mallatteessanii turan. Paartiin mormitoota Suudaan Kibbaa ga'ee dubartoota akka rifutama dirqama ta'u hoogganaan isaanii Riek Machaar murteesse. Akka isaan jedhaniitti murtiin tun gumaacha dubartoota qabsoo keessatti qabduu fi bilisummaa Suudaan irraa argataniif loltoonni dubartoota loltoon dhiiraa waliin fuuldura dhaabbattee loltee jedha. Filannoon Gaanaa kaar jalqabde lammiileen biyyaa pireezidentii fi miseensota paarlamaa 275 filachuuf pireezidentiin Nana Akufo barcumaaf deebi'uuf pireezidentii duraanii John Mahama wal dorgomuu jiran filannootan keessatti kun filannoo 8 eegii Gaanaan paartiilee siyaasaa hedduutti waggaa 1992 deebiti. Dureen amantaa Kaatolikii Poop Francis $121 miidhamtoota Moozaambikiitiif gargaarsa kenne. Shororkeessitoonni aanaa Kaabo Delgaadoo keessatti nama hedduu jeeftee nama 500 mana isaanii irra buqqiftee jedhan. Paappaasii Pembaa Luis Fernandoon akka jarri kun gargaarsa argatu iyyuuf jira.
Arjentiinaan miidhaa COVID-19 dandamachuuf dureessitoota 12,000 irraa gibir keetti. Galiin gibir kanaa kan irraa argamu meeshaalee wallaansa fayyaatii fi kanneen sababii kooronaavaayirasii miidhaman deeggarsuuf oolaa jedhan. Arjentiinaan biyyoota addunyaa kooronaavaayirasiin garmalee miidhe keessaa tokko. Waggaa 4 eegii sirni gadaa hambakilee addunyaa ta'e UNESCO galmaa'ee barnoonni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti barsiifamuu jalqabe. Wiixata dabreerra kaasee barnoonni sirni gadaa akka gos barumsa tokkotti manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisan hundi keessattuu kennamuu jalqabe. Hoogganaan itaanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa gadaan akka gos barnootaatti kennamu fedhii uummataatii jedha. Bizwarq olaanatti dubbis. Fedhiin uummata keenyaa hayyoota keenyaa baay'ee guddaadha. Fedhiidhumti kun immoo barnootaan akka inni deeggaramu ta'ee jira. Kanarratti hundaa'uudhaan qorannoon tokko fedhiin kun maal fakkaata isa jedhu gadi bu'ee qorannoon gaggeeffamee ture. Ogeeyyii sirna barnootaa akkasumas immoo karaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaatiin qorannoon akka gaggeeffamu ta'ee qorannoo kanarratti hundaa'uudhaan gareen sirna barnootaa qopheessu hundaa'ee gareen kuni sadarkaa barbaachisoo ta'an kitaaba barnootaa qopheessuudhaaf ulaagaaleen jiru. Ulaagaalee kanatti fayyadamuudhaan wantoota barbaachisoo ta'an erga guuteen booda hawaasichuma keessaa ragaa jiran walitti qabuudhaan beektota walitti qabuudhaan yuunivarsiitiiwwan dhaabbilee dhimma barnootaaf sirna gadaajiin wal qabatan walitti fiduudhaan kitaabni qophaa'ee jira kutaa 1ffaatii hanga kutaa 8ffaatti. Amma kitaabni kun sirna gadaa irratti fuulleffataa qabiyyeen isaa guutuun caaseffamaa fi akkaataa bulchiinsa sirna gadaa irratti hundaa'ee jechuudha. Inni qabiyyeen isaa sadarkaadhuma jiruuni iddakaa ka'ee amma olitti wantoota barbaachisoodha jedhaman hundumaa kan of keessaa qabateedha. Mata dureewwan ce'umsa raabarraa gara doorii gahee fi itti gaafatamummaa doorii faaruuwwan adda addaa waaqeffannaa wajjin kan wal qabatanii bulchiinsa sirna gadaa jaarmiyaalee immoo waaqeffannaa keessa illee jiranii sirna gadaa keessa jiranii kanaaf kan kana fakkaatanii hundumaa kan of keessaa qabudha. Baay'ee bal'aadha. Biiroon barnoota Oromiyaa gocha hojii hojjete kanarraa bu'aa akkamii eegaa sirna gadaa guddisuu irratti waan amma hojjettan kun jijjiirama akkamii fiduu danda'a jettanii yaaddu? Keessumattuu erga kitaabni kun erga qophaa'e as warrumti qopheesse illee erga keessa galanii qo'achuu jalqabaniin booda baay'ee ajaa'ibsiifachuu qabeenyi keenya guddaan lafatti hafuusaa hubatanii keessa isaa gadi fageenyaan kitaabileen kun yeroo ilaalamanii wantoota hedduu of keessaa qabu. Karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa saayinsii dabalatee wantoonni jiran hedduudha. Isa kana yeroo kana wajjiniin akka deemutti waan qophaa'eef karaa hedduu jijjiirama fiduu danda'a. Beekumsaanis haa ta'uu, ogummaadhaanis haa ta'uu, amalaan barattoota keenya biratti yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa hin fidaa. Jijjiiramni kun immoo ce'umsa biyya kanaatiif, ce'umsa Itoophiyaatiif, ce'umsa gaafa Afrikaaf illee hin ta'a jenneeti kan amanu. Oduu biraatiin yoo sanii daballee dhukkubii maalummaan isaa hin beekamne bulchiinsi Kibmindiitti yoo xiqqaate namni 227 hospitaal seenanii namni tokko lubbuu dhabe. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessaan sagantaa kanaa Hamza Hussein ture kan isiniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Yoo waaqee jedhee borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.